isa dura saddeet jaharratti nuuf garuu waaqayyo tokkichaa jira innis abbaa kan jedhamu san jira moo hin jiru? Waaqayyo jira inni uumaa tokkummaa jira inni. Abbaan jedhamu waaqayyo abbaa. Naaf badaa naan goldichatti badaa. Afaan Amaaraatti haasa'u jira kiyya maaluma ta'e naannoo isaa laqoota naannoo isaa inni beektan jira gurbaa kana. Uumaadha jeen sammuu koo amansiisan yommaa sammuu kootti mus uumaadhaan jeen. Sammuu keetiin deemtama wangeelaan deemtati. Maa sammuu kootiin dubbisa wangeelayyuu. Waan wangeela jiru san fudhattamoo waan sammuu kee keessa jiru fudhatta? Waan sammuu koo keessa jiru nani wangeela dubbisaa isaa booda immoo. Okay, Yesuus ni beektaa? Nama Yesuus jedhamu nama dhiiraa tokko ni beektaa? Yesuus saba kami? Yesuus ni beektaa dhiira tokko bareedaa tokko? Argeelleen beeku maqaa samoo nagaa miidiyaa irratti. Kami Yesuus jedhamu kun kami? Biyya tam jira inni? Argeelleen beeku no. Biyya isaas argeen beeku. Biyya isaas hin beeku. Isa kana eenyu maal siitaa inni kun? Maal siitaa? Rasuulallah. Ergamaa Rabbiiti? La Rasuulallah. Feenteen dhamaate warra kana wallahi lazim. Amal Rasuulallah. Assalamu alaikum. Akkas miti re? Yoo dogo ina sirree Amin dubadda. Assalamu alaikum. Yoo dogo sirree na fida. Ana ol fida. Isa. Nagaan isiniif haa ta'u. Subhanallah. Tasfaayeen kun jira? Jiree. Nagaan siif haa ta'u. Tasfaayee akkamati? Ndageenyaaf nagaan haa ta'u. Sagalee keenya ol fudhadhu akka peentee kanatti. Peenteedhaan ortodoksiiti? Ortodoksii. Ortodoksiin tun hin lallabdu. Peenteen tun wal dabbarattee beektaa tireeningii achi gootee dhufti. Akkam jirtu nagaa? Jira. Kitaaba samaaniyaan disanii hordoftaati? Badaallee maxaafa kana dubbisne beektaani. Bagan dubbisanii waa ta'u. Haa dubbiseefuu maan goone rakkataa jira. Waan jedhu ishii waan jedhu Yesuusitti ni amantaa? Yesuusitti waaqatti namana. Yesuusitti namantu? Waaqatti maal Yesuus ergamaa Rabbiiti yaa. Akkas wallahi dhuga jette wangeelinis akkasuma jedha. Yesuus waaqa ni qaba moo hin qabu? Hin qaba malee. Akkana atoo waaqa ni qabdu moo hin qabdu? Nan qaba. Waaqni kan kee kami? Hin mul'atu jaa hin argamu bakka isas hin argamu. Akkas. Ati akkam Islaama kaa? Ani ortodoksuma garuu. Garuu hin ta'u fissuma ortodoksii fissuma Islaama kaati. Maal jechuudha? Waan jechuun moo jechuun ortodoksiin Yesuus geetaan Yesuus Rabbi kun nama moo waaqaan nama malee ergamaan Rabbi maakoo Nabii Muhammad jechuudha. Ati Islaama bakka dhumatti hin qarma shahaadaa qabadhu garee deemta. Maal goota ree ortodoksii keessaa? Hai dhugaa. Tasfaayee tamaam jennee maqaa sii baasna. Insa wayyu. Hin jirtu ortodoksii akkana jechuun ati kanatti Islaama siin jedha malee ani ortodoksii kiristaana siin hin jedhu akkanatti an. Kiristaana jedhamtu. Namni si fudhatu hin jiru. Mee ortodoksiin tokko dhufee daaqoonni tokko kun nama kiristaana siin hin jedhu. Ati Islaama siin jedha malee. Jechuu danda'a. danda'a. Islaama siin jedha malee ortodoksii siin hin jedhu. Jechuu danda'a. Hin danda'a kaa waan based on waan Islaam akka Islaamni amanu amanta malee akka ortodoksiin amantooti. Akka faaruuta nama faaruun immoo in takaraakkarti. Garuu deebii gaa kennuu hin dandeechu waan hin beekne tokko keessa seenee immoo yoon takarakkara shaggaan ta'u waan inni xama dhugaa dubbachuu jiru. Waan wangeelli jedhu jettee barate. Yesuus waaqa qaba jettee Yesuus ergamaa Rabbii jettee Yesuus nama jettee dhummattee waaquma tokkicha Yesuus erge sana waaqessitaati. Kanaaf Islaama kun ulaagaa nama Islaamaa waan kana raawwata malee kiristaanii waan kana raawwatu hin jiru addunyaarra. Maal? Yesuus si biratti dhiira moo dubartii? Dhiira malee maal maqaan Yesuus jedhu dubartiin jiraare maayiraan beekna dubartii. Akkas. Maayiramaa jettasin jechuudha. Waaqayyoon haadha ni qaba? Waaqni haadha hin qabu abbaas hin qabu. Akkas. Siin jedhee bal'aa waaqni kan ijaa hin argamne gochaa isaatiin malee. Harka ol qabi. Ashahadu. Ashahadu jedhime. Ani ragaan baay'ee. Waalaikum salam warahmatullah. Shahaadaa qabachuu baates inni charjii hunda keessaa kana booda accept beeka isaanuma keessa waldaa ati sin awwaala waldaa hin awwaalamtu ati biyya fo'anni si nyaata yeeyyii si nyaata malee sin awwaalan yoo duute. Hin awwaalamtu eessatti awwaalamtu yoo duuteeti waldaa pheenxee bira si finna moo ortodoksii bira moo masjida si finnati.
Hei, ergan du'e booda namumti na wajjin jiru sun irratti mari'achuu wayyu. In fi jechuun ati laga si darban hin awwaalamtu amantii kan kee kun TikTok irra si waraabaa jiran. Maaf na dhawwaalle bo. Maaf na dhawwaalle. Eessa si geessine si awwaala? Kiristaana Ortodoksii Bakkuma Oromoon dhawwaalamu sin awwaala qal'aa kun. Bakkuma Oromoon dhawwaalamu sin awwaalan. Oromoon bakka meeqatti awwaalamti? Oromoon masjiidaa fi Ortodoksii fi Pheenxee biraan kan waaqeffataa bira. Eessa si geessinati? Baay'een inni bugoori qabrii wayii naannoo keenya hin jira. Ofii awwaalta? Manni qabate tolatti na awwaala. Masagaa joon awwaala. Si awwaala. Eenyu si awwaala? Ortodoksii si fudhattu? Jaalatanii digiddi na awwaalani. Si fudhattu dhugaa? Masagaa jammaal ta'e. Masagaa jammaal ta'e. Masagaa jam bosona geessee si awwaala jaalmaloo biratti. Itti buusaata. Dubbadda. Inni awwaaltanii Ortodoksiin gurbaa kana. Ammoo akkadha. Eenyu ol deebe maal jettani ol adeema namni kun kiristaana moo islaama akka jecha kanaatitti ol adeema. Aywa. Namni kun Yesuus nama Yesuus waaqa miti Yesuus waaqa qaba Yesuus ergamaa rabbiiti jedha namni kun kiristaana moo islaama. Maal egaa afaan masaarraa barra kaasammoo inni kunoo kiristaana fakkaatan no? Fakkaataa miti akka jedhu Yesuus waaqa jedhee namanu Yesuus ergamaa rabbiiti jedha Yesuus nama jedhee mana Yesuus waaqa qaba jedhee mala namni kun nama hojii namni kana dubbii kana dubbatu nama kiristaanaati moo nama islaamaati? Nama islaamaa fakkaatan no? Akkas gaafadhu iyyee maal mee gaafadhu ati akka Pheenxeetti akka kiristaanaatitti. Ola deema. Aywa. Aywa. Baay'ee gaariidha jechuudha afaan kun. Baay'ee gaariidha jechuudha. Maaltu haasa'aan jiru kun moo? Ara aywa kan jedhamu kana jedha. Aywa dha baramma. Maa dhagaa amma Ingiliffaa haasaa ooltee hoo? Ingiliffaa haasaa oolanii hoo awwaa jechuun afaan Arabiffaatii Marokkaa Arabiffaa sonni bar afaan Arabaati. Shaggaadha jechuun natti fakkaate godhe akkasumatti malarratti. Maal jettee duratti ati? Anuun dubbanne yoo? Lakka haimaanutii kiyya warra naa kenne warra kiyya irraa fudhadheette. Nu qabeenya dhaalanitti beeyna malee haimaanutii dhalani. Jechuun maatiin ijoolleen daa'imni abbaa fi haadha jalatti guddatti. Erga guddatanii boodoo? Waanuma abbaa fi haati hordofte jechuu kooti karaa biraa si gala. Abbaan kee faati kee gubbata dhalatti waggaa meeqaati? Waggaa meeqaati? Amma herreguu danda'a reeku waan baay'ee nyaadheera. Waggaa meeqaa natti qal'aal koonu peenteedha jette peenteen guyyaa Itoophiyaa seeni beeyna abboon maal taate? Hedduu nyaadheera jechuu kooti amma herreguu danda'a ree naa beellamtu. Waggaa 40 taata? Hin caaluu na caala hojjaa kun agartu kan dheeratu. Ante barree amantaan beentee osoo hin seenne Itoophiyaa warri keechaa fidee tamanamu achi warra wannoo kana wajjin jire. Waggaa 30 duraan hin seenne. Badaa oo seenillee badaa miti yaada namni takka takka warri ala deemtee bitta kun warri biyya Ameerikaa maal deemee dhufe kun xiqqoo. Oywa meetti yaadime. Atuutti yaadi malee. Anu seeneeran je'a. Ani gaaffii si qaba tasfaa. Seeneera. Alla gaafatta. Peejii kee keessa seenee ilaalini. Masqalii kokkee irraa qabda. Isa dhiisii sanan gaafatin. Tiktokii hojjechuu hooni hoo barbaadu. Foolootti argachuu fa'i. Akkasii masqalii oomishuu daawwattee dhiisii. Si'uu si gaafatanii maal gaafatta? Jamaaf jaratamaa. Jirtu. Sheekii keenya gaaffii gaafadhan. Neeyyamamtu. Amma isin kiristaanni kun nu diddani wooma isin gaafannu hin biyaala. Yoo eeyyamamtan nan gaafadha malee immoo dirqii miti wantichi. Eenyu gaafatta? Ana moo? Eeyyee. Maal gaafatta? La abbuu mu'aasin jenna sirraa gaaffii hin qabu. Silaa hokkamitti gaaffii narraa qabda reena. Sitti bee waan jiru sitti bee. Anoo achi malee sirraa gaaffii hin qabu. Yeah. No, I'm gonna come and get it. Okay. Munziruma, assalamu alaikum. Eko nama wal khas jiru tokko jira. Sillaase. Dabarure. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz akkam nagaa keessanii? Jirtu.
Jirra alhamdulillah. Afian naga. Naga alhamdulillah. Naga jiratta. Baga jiratte. Ente tana hunda warni wa shahada qabsibna arra maqaa isaatiin. Waan gaafannee nuun kan ile maal. Waan injirratti oomantan rakkisaadha jirana. Tumuranii jiranii bara Pente tumuranii jiranii wallahi ustaazi. Pente wanni jedhu amantiin pente jedhullee akkan jire baranii jiranii. Yesus Kristos waan jarri amanan kana akka hubban qabni amananii jiranii. Formula bareedaa tokkoon dhufanii beektaa akka waldaa tokko ammatamee. Gaaffii qabaan jedhee maal dhageessamu gaaffiin qabaa naaf deebisaa. Gaafatta yaa gaafadhu. Wallahi rakkanne. Gaaffiin kun jalqaba. The first question. Dura rukutadha takka rukutadha ustaaz maal gaafataa miti ammallee dabareen gaaffiin geenye ammaa fi takka rukutadha me. Abdii mucattiini ustaazii wajjin haasofteetti mucattiini biyya faranjii kun. Gaaffiin fudhatan taanaan nan bu'a kaasamuu kalaas maasalaam. Maasalaama. Angela kanas baafadhaa qoyme. Maqaa isaatiin. Yohan waqannuma takka irra dubbisna waqannuma takka me. Oromoon kun sodaannu hin jenne waliin galleen sodaannu waan dhufte walumaa hundeeffanna warraan jenne maaliif sodaasummaa barbaachisa? Qawween deemtaa akkasii sodaan abiyyuun sodaannu. Maaliif durduree? Sanii miti jechuun dura hin lallana waan jiru irratti. Wangeelan fudhattanii bara akkam isin hojjaa soone quraana keenya hin fudhattanii? Wangeeluma irratti hundaa'ee hin gaafadha. Wangeela keessaan bahu ragaadhaan. Maaliin fudhatu kaa? Jechuun? Jadi sirra kutaayyee boqomeetu jedhi waan kan Ustaaz Faaruu kana absiisa xiqqoomee ola deemamaan jedhu kun ola deemummaa wahii hin qabu xiqqoo haa dhaggeeffatunni. Faaruu wajjin haasawaa siita gata yeroo wahii qabdi ishii wajjin haasawaa ustaazii. Faaruunis bari hojjaasaa bari fudhattu wangeela Faaruu nagaan si haa ta'u. Maal jedha balaachoon immoo? Ha? Maal jedha balaachoon? Balaachoo yeellam.